Dolara di ba sikkanneetiin jira gaa'e? Dolara hin kan ni boo. Baratu nama dubbiin bara icciitiidhaa miti takka dhiyoo tanaa sanii miti bara. Bira gaadhaan si garsiisaa maal ola jettee si fi firoo wajjin dhufe. Ana kana si gaarii. Agartee miiga amma saayiba kan kee. Akkasitti ni garta gabaasi. Hai, an duraaniin ittiin ilaalan tamaam. Idaa tokko kaara sana baaftee lamaffaan annaqini an duraaniin ittiin ilaalu obboleessa fayyanaan qabatinan. Inninis dhiiraami. Hagaan hidhame san numa hidhamsaati wal faama. Maaliif jennaan an dhalaadhaa miijanatti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota keenya gaarii bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya isin biraa geessuun jecha. Egaa ammas deebinee dhufnee jira walitti deebinee jira. Turtii yaani guyyaa lama kana booda jechuudha. Guyyaa lama sababa gartee hojii fayyadamanii turre. Egaa yaa'ii akkuma gartee yaani amma viidiyoo kana argitanii turtan. Waan ani yaadiin tute waan kanarratti wanni isin ibsu barbaadu irratti daawwatu ta'eeyaa. Warri komantii irratti na arrabsu jirtanis warri komantanis na faarsitanis hundi keessanii godhatamaan isin hin jaa. Takka farratti yoon isin beekuu qabdan namni takka abbummaan fedhee ni haara. Hoggaanii fi gartee itti bakka yaanii hedduu nama kanaaf yaaddee waamee nama kana taatee bakka agartee madaa waamee kan san jechuun yaanii waan miidiyaa irratti ol ba'ee caalaa waan namni lafatti godhu ture jechuudha. Hoggaa waan kan garuu yaanii gahee danda'e gaafa dhabdee abbummaan fedhee aaree miidiyaa keessa galee waan fedhe godhuu danda'a. Isinii galee takka farratti micoo si malee jechuudha. Warri dhamoo eenyuutti yaanii micoo san dhuguma akkuma duraan isiniin jee an bakka firootu goyaanii achi fidee jala qaba jechuudha. Isaan mugaa firoo fideenii ammoo maal laan jee raajuudhaan wal jaalatan laan jee fireendii raajuuti akkana raajuudhaan wal qunnamsiisineetiin akkasitti anaa fidee raajuu konnee naaf ishiin ammoo micoo teenya takka wal beekanii maal laan jeetii naa himeen agas takka qofan keessa qofa hordoftoota daawwattoota ta'e waan biraa irraa qofa qabu jechuudha. Samboda خلاص قابدي في رول بيتنا يكنا كنا خبرتي قرتي إنسان دوبا قابدي أنا سأكسي قول بري ملء جلس أنا كسي تيم بيوان مثلا الراقوان قبوان تيجي بتيجي تشوف فايوني ويان جل كبا سبب قرتي راجو برباد ويا تكا وسوني في يعني ينوني في أركان ساعات تربتي بكسان دينو نما أكنا برباد جرا أكنا كسي تراني مال جنان فيديو ساوند تيجرسينه نمن يورغا تيه جارتي سايا مالون جان جارتي نيكا بايل مان كبا جارتي كبا جارتي فيلمان ليه كنا توكام سني مال جان بودرة لما يدو غافني بالبلجي أركادي إرد دولة يعني كنا فايو كنا جيدي دولة أمنا سما برا جولين بيوكنا جت أيه ركون كوانسان أرتي جتو ينديسي أنا كشيل لالي يوار أما ده دبي أما سبودان سبب مغرتي يعني إيه فغرتي راجو سمال جتي إيه فراجو بيه بوليتي دنيا يعني بكا دوماشي سادس يدو بكا كني غرتي رب شمني برباد أمال يعني يدو إن كمي يرون أركون ليه جرا سنبي عمر مال جتي بكا فميان ده نانا سوتي جنا مو أنا كشيل لالي آرا يجون أبو ما بريونا وانا تي آرا كباچو دندا أنا كيساني تسيلال جل كابو يجو وامي أكوسون أبسي أن ديمو جرو أس ديبيني أنا ما أوشك كوي أكلن جتو سانومان ولا مريداني توما أنا مشاك كوي أكلن Osman jidduutti bakka akkana magartee yaani dhimma dhuunfaa kiyyaatiif isaaniif dararamu jiru takkatti sun isaan jidduutti hin qabu isaanuma walitti araarsii yoo sun dararamu jiru jilan angartee yaani tattaaffii meeqa sababa isaanii rakkoo meeqa seenee hojii xiyya hunda sa'aatii meeqa jechuun sila isaan hojii dalaguu hanga isaan dalagaa ta'anis dabarsee isaaniif jecha jechuudha maaliif namni takka eefa gartee wal baree akka isaanii baatutti ultina bureessaleeyaa يعني يوم ما إني قرتي إلمان سان دي وجين جراتي بقى أنا قم أجسيت وين يادي أني سان كم تك بقى سبب قرتي يعني والبينو يدو قرتي أما نموني يدون أكمل اسمه إذا وري لال تمال مال لأن ما يدو تو وري أسجلو سنقافو توري وري قرتي وري مبيو سبب ساني دي فلان إنسان جدو تنقامو توري مالين لكن يبدي ما تك إنسان وانا خفلني وان إنسان جدو توري كلو سنجروان سبب ساني قالوا إنسان وامي كان عنجاني ندو باج وان مريضني سمودا أكبرات تلوان بقى santu aaree ka waan kana godhu na taasise garuu ammas waan kana godhuudhaaf jechuun wallahi isaanii yaaddeetii miti micoo si malee jechuudha ishiitu waan kana akka jiitiitti bakka akkana kanatti naa himtee turtee misaanuu arabaa si jalqaba akka waan naa fi ishii wal quba qabnuutitti yaani ishiin gisee firoo gaafattu firoon akkana kana jeenitii naaf ishillee waan nallee itti fakkeessa ishittillee akka waan naa fi firoonis harka wal keessaa qabnu gootee jechuudha firoon akkas jeenitii kana hundaan ganaan hundaa dhagaa malee an quban qabu كفرتي سمبود إيفا إنسان تديبني وسوفا يوامي كبكا سبب سنيمرا يعني قصة برتي
ablee hundaa na fiidee jechuudha. Yoo san sin na fideettee sababa sanii aaree tuman callisee deeme akka ishiitti silaa islaamaan san dindiya buyyeetiin sababuma raajuu ol deebi'e. Deebi'ee raajuun silaa kana nyaannaa qonnaan jeena yaamee waan biraa baqaanii ularratti naaf hambee gommaa dhaquu mana hin jiru. Deebi'ee waan isaan haasaan gisee mucoon naa himtu jechuudha. Kaameraa viidiyoo dhoosanii waraabuu jiran. Takka biratti si malee hin quba qabdi mucoon tun akka viidiyoo waraabamu jirtu. Akkana magartee ijjitii yaanii hojii qabnu waan takka baqaanii sababa sanii ishii tan akkamitti akka keessaa baatuu fi san gubbaan deebi'anis aaran baa baqaa jeetiin isaanumaa oduu eegaruu eegale nama mucuma tanaa oduu eegaruu eegale akka baqaanii sababa kanaati kan nan gartee yaanii isaan illee deegare malee an keessaan qabu jalqaba irratti ammoo takka biratti si malee jechuun ammaan tan achii fuudhee mana galchee ishiin tun intala dhalaata akka fakkeenyaaf waan feetee yoo taate intala dhalaata kan ta'u gurgurtii halataan yookaan sosobanii yookaan immoo jechuun yaanii maaliif biyyuudhaan bahuudhaaf itti erguu danda'an ani ishii akka ishiin laallee silaa akka ishiin jechuun amma wanta gooteen fuudhee mana galchee garuu immoo ishii immoo akka gartee viidiyoon hanga dhiisus hin argitu akka ishiin hin argine godheen ture jalaa hidheetiin ture dhiisuun taa'u ishii micoota na gartee ishiitu gartee nallee maqaa balleessiti. Waan akka ijjitiitti haasee na haasofsiistee akka viidiyoo waraabamu jirtu osoo quba qabdu tana goote si maleedha. Mana galchee waan nan godhu ta'u immoo as booda waliin ilaalla. Kanama waan si yaadee yookaan immoo fuudhee galcheetti fakkaataami ani ishii fakkaadhee tuman ishiidhas akka bareedatti hundaa dalagu ta'an. Raajuudhaanis wal dhabsiistee sababa gartee yaanii maalaan jettee akkanatti baqaa faayuu fi raajummaanuu si wal mari'ataniiti inni illee argama keessaa maalii baqaa fakkaatee deemu jira nama waliin waraarsu fakkaateeti waan biraa deemu jira jee raajullee wal mari'atanii naan jee aaree joonsan irra jechuun waa meeqa dubbaddeem sababa sanii akkamitti baqaa waan kun ta'uu danda'a osoo isaanii bakka si dararamu ture akkamitti waa karaa kanaan dhufan jeetiin aaree jechuudha. Hoggosaniif jechuun ishii caalaa anaatu aaree silaa bultii isaanii balleessuuf yaadee ture baddi bultiin isaaniitis. Gargar facaanii jiran as booda wanni takka jechuun wanni isaan jitutti hafte waan jirtu hin fakkaatu. Eebba guddisaniiti mana isaanii warra dhaabbanne san booda garuu waan barbaachisaa ta'es ijoolleen akka aara qabutti haalli mijatee godhanii baqaa bahan ammicha hojii fuudhu deemeen. Kana duraanis jechuun warra wal dhaba qabuuntu waan kana godhuuf yaale malee ana keessaa kan qabu. Isaan tun haa dhufee an abbaa fedhee sodaa waan qabu ana hordoftoota daawwattoota keessi waan fedha yoo jettanis waata kan danda'a teessanis hin qabu. Sodaa lam dakaatis hin qabu sodaa raajuutis hin qabu. Abbaan fedha nyaachisanii nu baasuun isaan tun isin haa dhufee akka isaan barbaadan godhan. As booda immoo yoo barbaachisaa ta'ee maraatanii shaarraa adeemtu ishiinis raajuun as booda Itoophiyaa gara kanaas. Gargar faca'an ilmaan isaa fuudhee galfata yookaan immoo sanuma jechuudha. Ani wanni naa baruu qabdan jalqaba irratti isaan tu'aa kana keessa akkan seenee ijoollee tanaa wajjin gartee yaanii yaada isaan deeggaru na godhe malee an keessaa harkaan qabu. Warra jira komantiidhaan yaanii ibsanii waan taane asoo jirtan. Gaafa namni godhii ta'e wallaalee namni ammaan tanaa jazaa namaan beeku isinii galee nama gartee yaanii isaa godherra nama isa godhee galatamfata. Anaa isaanii godhee dhiisaniitii nama isaan godhee galatamfatan isaan amma ana silaa gartee waa meeqa daramuu ture sababa isaaniitiif jecha. Santuu bakka akkanatti yoo beekan jeetin anis faallaa isaanii citee malee waan biraatti fi mitan. Maal naa godhan isaanis raajuun fa'aa maal naa godhan fakkeenyaaf yaanii ambultiin isaanii yoo isaan wal deebi'anii yookaan araaramanii bultii akka duraanii waliin jiraatan akkasuma na gammachiisan maaliif isaan kun naaf saayibaa raajuunis ishiin naaf dhumaa ishee jechuudha. Ifa isaan akkas wallaalanii immoo anaa kana akkanan hamma deemu yookaan hamtuu isaan deemu ifa isaan akkasii yaadan hamtuu san godheetiin agarsiisan. As booda immoo waan barbaadan naa bitanii. Hayyee agarsiisanii mee waan barbaadan naa bitanii. Isin galee warri biraattis warri biyyoota argitan abbaan beeta waan beetan jaa sodaa namda kaan qaban hootaa waan barbaadan bakka jiru sun beeta yoo keessa jiraatanis as booda gartee warri isin to'ata facaasee maal maalii jaarsa jaartee jibbisiistanii maal baqaa warri kana tanii haasa'u jirtan hundi keessanuu karaa guutaa hootaan abbaa fedhee jechuun sodaa namaan qaban abbaa fedhee firaan dhorkama. San jechuu barbaadan dhugaan tiyya tana akka bartaniin barbaada. Mucoo immoo si malee mana jirti. Bakka ishiin jirtu jechuudha. San namni takka hin beeku. Mana anaa kaa'e. Bakka gartee ishii fakkaadhee. Icciitii ishiin osoo hin fiin anaa quban qabne. Viidiyoo raajuudhaan wajjin waliigalanii waraabanii waan hin taane hin haasofsiistee isa biratti illee naqaanyessite kana
kana caalaa immoo godheetiin ishii agarsiisu ta'a isin na waliin ilaala akkam akkan godhuu deemu ishii fakkaadhee akkam akkan ishii godhuu deemu fuulduratti wal waan kan arginu ta'a saniifuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan turaan isin jaa baay'ee.